جابني كيت يا ربي كوان جبات لفسو بين الكافي والنون أمري مراك تاسسو سكنني حاجة كينيا هندو موانو يأجسو سيغارا قافي كينيا ديبي دفتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا وردفتوتا چاينا لروزاتو عرس جراتو بقى جراتني أني اشترى قلت ربي الحمد لله أسن اللي بقى نقانا افتاتني بقى جرتني اتنقى فرحمن ربي أكسوما كبجاف جال اللي أني سنف كابوك اللي انسران براري سناقا كابون سنين جل أكسوما وربين بيكينيا كان اللي نقابو سينو أقمتيسو ولمانو قلبين كينيا فنفا مادا إن شاء الله. اتيان سودان أكما وادا سنف سيني وادا كي qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira viidiyoo darbe keessatti processing irratti kan nuti dhaabbanne yaani sababiin isaas inni dheerata waan ta'eef iyyuu addaan kuteetiin jira kutattaan keessatti isiniif dhiyeessa jedhee jechuudha. Amma inshallah kan waliin deemnu ta'a hanga xumura qophichaatti na waliin turaan affeerraa kiyyaa waan isin fayyada jedhee yaadeef waan ta'eef akkasuma immoo channel kiyyaaf warri haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatiinaaf taatanii akkasuma immoo mallattoo alarmii cuqaasuudhaan yeroo mara wanti gadhiisu akkasiin qaqqabuuf akkasuma like fi commentiidhaan illee akkana jajjabeessitan kabajaaf jaallaan isin gaafadha. Itti aansuudhaan gara qophiin qabadhee dhufeetii isin ceesisaa. Qophichis sageenye dhaabbanne dhiifama wajjin linkiidhaan seenaa bakka san jechuudha. Juusii waan linkiidhaan seenuu barbaadeef yoo barbaadan linkii kanallee description jala isiniif kaa'uun danda'a. Isinillee linkii kanaan seentanii sirreessitu jechuudha yoo studiyoodhaan seenuun isiniif mijachuu dide jechuudha. Obsaan neegaa yaaniin ittiin keebicosii daataa waan ta'eef duddubbatti amma ta'een tunaa jechuu waan danda'uuf jechuudha dhiifama wajjin barbaadaa jira. Waan kana hojjechuudhaaf wanti na dirqisiise immoo akka fakkeenyaatti afaan keenyaan hojjetame naanii nagarree waan kana utuun argeeratee kana dura yoo sirreeffadheera jechuudha. Erga rakkoon na mudatee kan hin argee garuu alhamdulillah rakkoo kiyya sanaa fi sirreeffachuu bira gaheetan jira galata rabbii ammallee rabbiin koo rakkoo nurraa haa qabu rakkoo gara kamiinuyyuu gammachuu malee gadda nutti hin fidinii. Sirraa isaatiif niin gammadaa isinillee akkuma ana rakkoon na mudate kana rakkoon akka isin mudatu waan hin barbaanneef na waliin deemtanii itoo sirreeffatanii natti tolaa jechuudha. Kanaaf amma isin yaadachiisuuf jecha wanti ani waadaa isiniif seenee deebi'ee waadaa isinii seenee viidiyoo itti aanu keessatti isiniif hojjedha isiniin jedhee yaani kutaa lammaffaan isaa jechuudha. Channel keessan channelii nama kamuyyuu YouTubein bilbilli tokko googilii qabaatee jennaan YouTubii ni qaba. YouTubii yoo qabaate immoo personaliidha malee baayinarii miti. Personalii jechuun kan nama dhuunfaa jechuudha. Baayinarii jechuun immoo kan akka nuti amma fakkeenyaaf warra argannaa jenneeti kan duuka higaarrusa isa akkasiiti jechuudha. Kanaaf channel keessan baayinariitti deeffachuudhaa fi jalqaba irratti achirratti duraan isin viidiyoo duraa keessatti isin agarsiiseera. Profaayilitti kana tuqxu. Profaayilii yeroo tuqxan switch off kan jedhu jirti. Switch off itti tuqxu akkaawuntii keessan dabareetti naqeessanii fidaa keessaa kan jijjiirrachuu feetan filattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun ola channeliin kun subscribe tokkotti akka qabu isinitti mul'ataa jira. Amma seetingii keessa galeetiin jira jechuudha. Seetingii isii dakarra jirtu kana tuqee amma seetingii keessa jira. Seetingii keessa jeneraal jedha channel jedha kan nuti seennu channel isa jedhurra. Channel isa jedhurra eega seenne guddisee isiniif ibsaa kan bicuuseen dukkanaanatti fakkaata. Channel isa jedhurra eega seenne kaanii kun akkasitti barreeffama sadiitu nu dhufa. Barreeffama sadiin kana keessaa
inni tokkoffaan basic information jedha, inni tokkoffaan advanced setting jedha, inni sadaffaan future barreeffamatti yoon dubbisee fi tolii naaf balchaa isiniin jedha. Naaf balchaan isiniin jedha. Asirratti keyword jedha. Fakkeenyaaf waan ijoo irratti hojjechuu jettanu irratti ni guuttu. Select country ni jedhu kun rakkoon qabu yoo bira darbitanis isa lammaffaa kana tuqxu. Yani isa nama isinitti maalu sirreeffachuudha. Waadannoo ittiin himammaa yani amman beekurraa jechuudha. Beekeef osoo hin taane amman beekurraa. Chaanaalii tokko yoo banamee fakkeenyaaf chaanaala kana yeroo bantanu yoo isii kanarra hin keewwanne chaanaala ijoollee sabiyyii isin jalaa ta'a. Kan ijoollee sabiyyii fakkeenyaaf namni yoo sabiskaraayib isinii godhe mallattoo alaarmii cuqaasuu hin danda'u. Kanaaf isii lammaffaa kanarra gootanii seevii godhattu jechuudha. Isii lammaffaa kanarra gootanii seevii godhattu. Yaa waan seevii godhus dhiisus sababan chaanaalicha hin fayyadamneef bas isinitti agarsiisuu dheensee seenee hin barbaade seeviin godha, hin barbaades baakiin godha jechuudha. Itti aansuudhaan ammas sabiskaraaybiin keessan akka mul'anne yoo feetan kun asirratti sabiskaraayib kwaantistii jedhu kana yoo akka mul'atu feetan duraanuu inni raayitii kana ofirraa qaba. Raayitichumatti dhiiftu akka mul'atu yoo hin feene immoo raayitii sana irraa gattanii seevii gootu jechuudha. Amma inni ani isinitti agarsiisuu barbaadu kana tuqxanii inni isin akkasuma chaanaala keessan kan nigdiitti deeffattanu jechuudha. Akkasii dhuma irratti kun akkasitti isinii dhufa. Manage YouTube account, remove YouTube account, remove YouTube content jedhee jira. Manage itti tuqxu. Viidiyoo keessatti isin deebisuu danda'a. Yani mana YouTubeetti jechuudha. Garuu obsaan yoo eeggattan immoo asuma isin deebisa. Mana YouTubee nageessee ka'ee as na deebisee jira. As deebisee jira kun akkasitti isinii guddisa ammallee. Kun akkas jedhee jira. Add or manage your channel. Isi jettu kana tuqxu. Barbaaddanus isi kana tuqxaniiti kan ammas chaanaala kan biraa uummachuudhaaf jechuudha. Baanar chaanaal isa jedhu sana uummachuudhaaf isi kana tuqxu. Isi kana tuqxu kun isi kana tuqeetiin jira. Kun asitti create channel jedhee naaf fidee jira. Create isi jettu kana akkasitti kun tuqxu. YouTube irra sin geessaa sin deebisa obsaan eegaa. Kun na deebisaa jira. Rakkoon itti qotiitiif bitusii turuu ni danda'a obsaan eeggadha. Jalqaba irratti garuu osoo kireetii biraan ga'iin isi gaara irratti diimaan kun isinitti mul'ata. Update kireemuu kan jedhu yookaan tuttuqaa sadii isinitti mul'ata. Gadi tuqxanii kaataniitu dubbisuu yoo dandeessanii desktop state kan jettu kana raayitii gootu. Dubbisuun immoo laazima yoo ta'u gadi deemtanii ilaaltanii saanduqa fuulduraa qabdu saanduqa isii keessa raayitii gootu. Maaliif akka intinaan isin hin qaxxaaneef jechuudha. Kun akkanatti naa dhufee jira. Fakkeenyaaf achirratti duraan akkuma ilaaltanutti chaanaalichi jamuu jedhee jira. Ani immoo kun Jamiila fuuldura keessanitti Jamiila jedhee guutaa. Raayitii gochuu qabdu saanduqatti kana achi kireeti jettanii tuqxu. Chaanaalli keessan chaanaala haarawaa yoo ta'e fakkeenyaaf amma chaanaala waa tokko sabiskaraaybii hin qabne waa tokko hidhamaa hin qabne kanaan kan inni isiniif hojjedhaa jiru. Lakkoofsatti naqii verify godhii jedhee akkanatti isinii fida. Yoo immoo chaanaala irratti hojjetaa jirtanu chaanaala intinaa lammaffaadhaan hidhamee jiru ta'e fakkeenyaaf verification tuun hidhamaa ta'e barreeffama akkanaas isiniin fidu lakkoofsas isiniin fidu. Bas kireetii yeroo gootanu kireemuu keessatti deebitu. Dhaqxanii chaanaala kana lamaan isaa argitu jechuudha. Yoo immoo duwwaa akkuma kanaa kan hidhamaa hin taane ta'e asitti
lakkoofsa naqxanii lakkoofsi sun koodiin isinii dhufee san booda jijjiirrattu jechuudha. Kunoo anam lakkoofsatti naqeetiin jira garuu alaabaan irra jiru alaabaa biyyaan keessa jiruutii miti alaabaa biyyaan keessa jiru filadhee kunoo har'an keewwadha. Alaabicha gadi qabdanii jennaan alaabaa isinii fida continue wantoota teekstiidhaan sii dhufuu barbaadamoo sagaleedhaan sii dhufuu barbaada yaani bilbilaan jedhee gaafataara an teekstiin barbaada waan ta'eef teekstii irratti okay godheen jira continue wantoota koodiin naa dhufaa koodiin yeroo dhufee itti naqeetanuu walitti deebina jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtanuu koodiin naa dhufee jira itti naqeen jira kunoo continue wantoota egaa buleeyyiin kiyyaa asirratti dhaabbatee jira sababiin isaas akkaawuntii kanarratti yaani bilbila kanarratti lakkoofsuma kanaan yaani lakkoofsan maastartii fuuldura keessanitti naqee ka'een akkaawuntiin biroo veerifaayi waan godhamee jiruuf naqee baluu hin dandeenye inshaallah boruu lakkoofsa jijjiirradhee yaani viidiyoo taanu keessatti jechuudha. Lakkoofsa jijjiirradhee veerifaayi godhee baadan veerifaayi godhee maqaa lamaan akkuma asitti isinitti agarsiisetti maqaa lamaan kan fidee isinitti agarsiisee akkasuma immoo sabiskiraayibii tokkoon san maqaa isa Jamiilaa jedhu sanarratti deebisee kan isinitti agarsiisu ta'a. Isinillee akkasitti sirreeffattanii itti fayyadamoo akka taatanuu abdiin qabaa sababiin isaas rakkoo garaagaraatiif nama saaxila waan ta'eef yoo kana sirreeffanne immoo rakkoo kamiifuu saaxilamuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo barbaanne seetiin keenyas ni jijjiirannaa yoo barbaanne iimeelii keenya iimeelii isa duraarraa fuunee iimeelii biraarra galfachuu ni dandeenya. Akkasuma immoo waa'ee amma ta'e lakkaa'uu irrattis nigdiitti yoo deebi'e gaariidha. Suutumaan ilaaltanii yaani yoo sardaman nyaatamuun isin jira akkuma fakkeenyaatti an viidiyoo argee viidiyoo afaan biraatiin hojjetame ilaalee sardamuudhaan naqeetanuu isa orjinaalii of jalaa gubee viidiyoocha suutumaan ilaaltanii akka sirreeffattanuu kabajaaf jaallaan affeeramtanii jirtu. Sababiin isaas wanti na mudate akka isin hin mudanneedhaaf yoo gubatis leeffachuu ni dandeessu. Garuu inni kaan isin deebi'u jechuu miti. Alhamdulillah kan qoyyoon deebi'e jechuudha. Isallee akka itti deebi'e inshaallah viidiyoo isa kana gaafan xumuree ka'e isan immoo tartiibaan isinii fidee dhufaa isiniin jedha. Hangasittuu nagaa raamanni rabbii bakka isin jirtanitti isinii waliin haa jiraatu. Nagaanaaf ta'a har'aaf kan qabadhee dhufe kanuma irratti isinii gabaabsa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. جابني كيتي يا ربي كوان جبات لفسو بين الكافي والنون أمري مراك تاسسو سكني لي حاجة كينيا هندو موانو يأجسو سيغارا في كينيا ديبي دفتر